jechuun bakkeedhaa nyaataa egaa manatti qopheeffachuu hin dandeessu. Hin dandeenye. Haa jechuun egaa feestaaliidhuma nagaddee birriidhuma namni sii kennee nyaataa. Meegaa haala jireenyaa keessatti maaltu si rakkisaa ture mee haala jiraattu mee? Gurra kana fayyadu bicee na kubdii. Bicee si gaalam dellaa nama ta'e kan kubdii maal fayyadamu. Asi dhukkuba gurra kee moo maal taate? Duruma ka'een nama sabiyyummaa nama laayyoo iskaanaa guutti moo dhageen nana jijjiga. Akkasii. Kan rabbii alhamdulillah jedha. Okay. Mana yaalaa deemtee yaalamteetta? Maal siin jedhan? Qoricha bakkee naaf hattee naani. Sagaleen kee dhaga'amu jedhaa jiru sagalee kee ol kaasa. Qoricha bakkee naaf hattee naa kennite naani bitadheet na kennan odisuu madideen kanuma rabbii alhamdulillah jedhamani. Egaa akkaataan jireenya keetii feestaaliidhuma nagaddee naannofteeti kanatti jiraattu jechaadha. Mana kiraa birrii 300 kaffaltu 2-3 taatanii nyaata bakkeedhaa nyaattu. Meegaa nyaata fa'i takkaa beeloftee agabuu bultee beektaa? Egaa alhamdulillah obsaa baane gaggeessa. Obsaa agabuu bultee beektaa takkaa beeloftee? Egaa coggaarraa natti kaate. Beeloftee moo? Qanii sadii. Qanii sadii moo? Waan nyaattu dhabdee moo? Birrii dhabdee? Egaa alhamdulillah inni pee coggaarraa natti kaate. Si dhukkubee agabuu bultee moo? Waan nyaattu dhabdee? Gidee sana. Abshir bakka rakkoon qabu. Egaa ijoolleen obboloonni koo biyyoota garaagaraa ta'an si gargaaru haala si mijeessina inshaallah. Egaa yeroo magaalaa Jimmaa keessa jiraattu mee wanti addaa wanti si mudate maaltu jira? Mee wanta ati umurii kee keessa irraanfachuu hin dandeenye? Egaa giidoo gaxarii kana fayyii jabaattee manas galee uuma giidoo gaxoo hojjetadhee nyaadhee bula. Egaa jireenyi kee egaa akkuma sila jette nashiidaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa qaraatee birrii namni sii kenne walitti qabattee jireenya kee jiraataa turteetta. Amma gaachi utuma jiraattu haadha kee dubbisuuf baadiyyaa. Mee haadha keef dheengaddaala deemtu waa goote jedhanii deemtee maal goote mee yeroo biyya galtu? Egaa uumama biraa kee baankii ijaartuu walitti qabaddee. Birrii baankiitti walitti qabattee shii? Ijaartuu walitti akka 500 walitti zayitii lafee shokkotamu akkasiin bitee fi galuu akkasii. Isiidhuma feestaalii nagaddeen ofii keetii agabuu bulaa zayitii fi shunkurtii haadha keetii bittee galte? Haati kee maal siin jette gaafa? Du'aa naa kadhatte. Du'aa isii kadhatte? Rabbi haadha kee umurii isaanii siif dheeressu. Meemee gaama gara fuula duraatti meemee otoo haalli sii mijatee maal hojjechuu dandeessa mi'aati? Egaa uuma rabbi na gargaare. Ammas feestaaliin naannessu barbaadamu waan biraa hojjechuu barbaadda? Rabbi nama gargaare waa banachuu. Suuqii wayii moo mii maal banachuu barbaadda? Egaa uuma rabbi waa guddaatti baasu. Waa guddaatti sii baasu hawwii qabdaa? Mee ituu amma niyyaan guddaadha. Niyyaan guddaadha meemee maaltu sii godhamee barbaadda mi'aati? Mee natti himee baasiiti. Wata kunan dhoksina akka obboleessi. Uuma suuqii kanayyii banachuu nama barbaade gate. Jireenya sana booda haadha kee gargaaruu barbaadda? Egaa niyyaan guddaadha yoo illee. Haadha keefuma. Mee haadha keef otoo waa qabaattee otoo birrii wayii qabaattee haadha keetii maal gochuu barbaadda? Silaa gaachumatti qallabu suma biratti. Haadha kee jiraachisuu barbaadda ati kee dulloomaniiru? Ammallee ijoollee warra sadii qaban haati koo lama faadha. Abbaan kee warra sadii qabu garuu haadha kee situ kaddamata jechaadha. Egaa amma rabbi na gargaare. Egaa mee obboleonni koo meegaa wanni isaan si gargaaran mee akka isaan si gargaaranuuf mee maal jettaan ati? Egaa uuma rabbi naa kenna buusana. Siifaa buusana miti sana booda ati suuqii wayii nagadattee haadha kee jiraachisuu barbaadda. Inshaallah akkaawuntii qabda akkaawuntii kee sila naa kennitee ture anis qarshii 1000 si galcheen jira. Meemee egaa obboloonni koo akka si gargaaranuuf baankii Oromiyaa baankii hojii gamtaa Oromiyaa qabda miti? Akkaawuntii kee maqaa kee amma natti himtaa obboloota kootti siifan kenna. Akka deeggarsisii godhamu nan kenna amma koomentii jalattis nan barreessa. Sana booda deeggarsisii godhamee garee wayii ijaarree haala sii mijeessine magaaluma Jimmaa keessatti suuqii sii bannee akka hojii hojjetu sii goona ishee. Amman koomentii jalatti akkaawuntii kee kana barreessutti mee nashiidaa Raayyaa isuma jalqaba jettee irra naa deebiifis jalqaba jettee mee ijoolleen obboloonni koo namni gariin nama 700,100 daawwataa jira amma namni reefu dhufu kun akka si dhaggeeffatuufi sagalee kee sirriitti ol qabiitii nama obbolootuma keenya ishee sagalee gasiin aduuchee jedhi isin janii si duchanii meera deebiitii sirriitti jedhiif meeme. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارانا من جيب أرجع ولينا ده نانو دابيكم سافروا ما بولكو ده كي وليكو ده شري وليكو ده كمي باي بته إبليس نجمع ده خجم هدوكو مياكين تايجا ده بارني فوكي زامبره ده مؤمن نفا نبي شيطان نبارو ده
bishaantu deemota ibidda daamota sobatu mi'aahee dhugaa nama goode yaa rabbi ree keenya maalu. Itti deebitaa fi maqaa kee naa maqaa kee. Abraar Nazif. Ishi itti fufii nashiidaa jalqabarraa kaasii itti naaf fufiif. Itti fufii. Bismillaahi rahmaani rahiim. Bara namni jibbee argaa waliin oodee naannoo daabbee kumsaa firoomaa wal qoodee kayrii walii qoodee sharrii walii qoodee qaamii baay'ifatee ibilisni gammadee geejjibni dhugoomee akkiin taa'ee gaddee bareedni fokkisaan bareedee muumin afaan dhaabee sheeyxoonni baroodee bishaantu deemota ibidda daamota sobatu mi'aahee dhugaa nama goodee. yaa rabbi ree keenya maaluma nu goode maaltu dhufa boode yaa ciftuudha jamaa ittiin nu milkeesse ajaab jiruu duniyaa wama ajaa'ibaa hundinuun fiffiigaa hundinuun taabaa gariin akkii dhaaban kan akkii dadhabaa yoo qalbiidhaan laallee wama nama dhibaa jedhama tola binzilee fakkeenyaaf waa lama bitatee gurgurata qabaan lamaan sun jannataa yookaan yaazabaa azaabnis tola miti taphachuu qaba waan rabbiin dhowwe hunda jechuu qaba kunootuma jirra yaadeera gabaabaa jiruu balleeffachuun cunqursee walleebaa innuu naman dhiisoo keessa nama guukaa. Ahyaa dubbii akeeka amma yoomnu famaa ittiin nu milkeesse Allah rahman takbir Allahu akbar. matu andi shibir. Maashaallah. Egaa Abdi. Egaa galatoomaa isiniin jecha egaa akkaawuntiin obboleessa koo yookaan Abraar Naziif jechaadha. Baankii hojii gamtaa Oromiyaati miti. Baankii hojii gamtaa Oromiyaa tokko barreesseen jira akkaawuntii isaa koomentiidhaan irra deebi'eessiniif hima tokko duwwaa yeroo afur jechaadha 10,000 jechaadha tokko duwwaa yeroo afur 46 52 duwwaa tokko 42 Abraar Naziif baankii hojii gamtaa Oromiyaa qabadha koomentii jalatti isinii baaseera irra deebi'ees nan maxxansa inshallah rakkoon qabu garee isin ijaarra jechaadha obboleessi keenya kana gargaaruuf namoonni 17,000 laalaa jirtan akka deeggarsa gootaniif 1,46 52 duwwaa tokko 42 jechaadha deeggarsa akka gootaniif akkaawuntii obboleessa keenya kanaati jechaadha. Egaa baay'ee gammachuu guddaadha kan natti dhaga'ame jechaadha obboleessi keenya kan argachuu keenyaaf dhiifama al tokko. Egaa galatoomaa ulfaadha hundumti keessanii akka deeggarsa gootanuufis abdii guutuudha kanan qabu fidee dhufeen jira obboleessa keenya kunoo qaamaan jira alhamdulillahi rabbil alamin namoonni baay'een keessan karaa keessaatiin na asoofsiisaa turtaniittu akkaataa ittiin deeggarsi godhamuufii qabu na gaafachaa turtaniittu kanaafuu galata guddaa qabdu jechaadha gareenan ijaaraa akkaawuntii isaa 1,46 duwwaa tokko 42 irratti baankii hojii gamtaa Oromiyaa Abraar Naziif jettanii akka gargaartaniif garee ammuma nan ijaaree keetan karaa peejii kiyyaatiin nan maxxansaa sana booda hin deeggarraanii nagada qofa mitati barnoota kutaa meeqa baratte mee? Afur qofa moo? Egaa biyyatti badaa baraata horii dhaqaa egaa qonnaa qotaadhaan nuti. Qonnaaf hojiidhaan kan isaanii isin biizii isin godhanu. Sanaa booda barachuu si dhowwanii akkati barnoota baran. Egaa alhamdulillah xumma tokko jalaa barannee dubbifama barreeffama beena quraana kana dabbinuu fageenya. Kutaa afur qofatti dhiiste meetu amma haalli sii mijate barnoota kana itti fuftee barachuun barbaadda? Halkan barataan quraana karaa. ganama yeroo sii murtaa'u barattee amma ta'e immoo hojjettee galgala quraana qaruudha kan barbaaddu. Maashaallah rabbi sirraa jaalatu rabbi si haa gargaaru. Kanaafuu haala sanaan egaa akka namni si gargaaru gochuu haala sii goonaa namni si gargaara jechaadha. Meemee obboloonni koo na jara jirtan jechaadha. Namoonni irraa baataniittu namoota 6,400 qofatu amma daawwachaa jira. Namoonni daawwachaa jirtan galatooma ulfaadhaa rabbi sinirraa jaalatu obboleessa keenya kana jechaadha gargaaruu qabna jechaadha. Anis bukkeen jira waan isa barbaachisu haala ni mijeessinaa fi akkaawuntii isaa kunoo maxxanseen jira koomentii jalatti kaa'een jira ammas itti fufeetan nan fide jechaadha. Gargaaruudha kan nuti qabnu mucaa kana hanga humna keenya biraa hafuu hin qabnu jechaadha. Alhamdulillahi rabbil alamin namoonni baay'een egaa booda deebitanii akkasiin maxxansitan abdiin qaba inni kaan egaa yoowwana abdiitu du'ee achi boolla keessatti liivii waraabaa jira moo mucaatu ka'ee naan liivii waraabamaa jira namni jedhu gaa hin dhabamu.
waanuma maraafu anis hin duune alhamdulillah lubbuudhaan hin jira mucaanis hin duune lubbuudhaan jira rabbi umrii nu haa dheeressu lubbuu keenya addunyaarra nu haa tursu egaa galatoomaa ulfaadhaa hundumti keessanii meemee waan akkan odeeffannoo dhagayetti waa'ee fuudhaa fi heerumaa kanallee badaa qaraateedhani meemee naa qareef ijoollee obboloota kootiif meemee jedhiif akkamiin heerumna jedhan yoo nutti argate ijoolleen dargaggeessaa ababbaaf deekoo qaraxaa jabeessaa tuma jaljeessaa yoo wajjin rafamaan ma balleessaa sirama mana meemee jechuun akka dhiyaatiin immoo keeree caatiin na dhabdu lafaan kaatu na argannaan narraan kaatu qabeenyaa keessan ramana nyaatu warri keessan kan abbaa qabeenyaa qoy amma fakkeenyaaf qaraxa jechuun maal jechuudha maalirraa keeti kan jedhame abbaa baadatti birrii amalli isaanaa ilmoodhaan arganii kennaa namni kuma lama sadii yookaan tokkuma tokko itti kenne jechuun fuuchuudhaaf yeroo inni marga ergatu moo qaraxa jarri immoo itti jabeessu qabeenya qabeenya itti jabeessu amma fakkeenyaaf yoo an fuudhuu jedhee an fuuchuudhaaf jalqaba qabeenya qabaachuu kootu ilaalama yoon qabeenya dhabe fuuchuu hin danda'an rabbiin biratti immoo isuma rabbiin maratinaa abbaa dura ergatee kennaa jira rabbi gaa mee agaa yoo qara'uu baattis mee wanta itti dhageesse jira mee fakkeenyaaf amma gaa amma namni birrii qabu qaraxatti baay'iseeti kan inni fuudhu jettee tamti amma fakkeenyaaf an birrii tokko illee yoo nabi fuuchuu danda'u akka shari'aatti mee maal beektaati akka shari'aatti qabeenya qaba rakkataa hin jirinaa uma rabbi abbaa dura ergatee kennuudha agaa akkan dhageette jechaadha yoo dogoggoruu baadheen qaraanee dhiifama naa godhaa hordofaa jirtan illee rigaadhaan illee namni fuudhee jira miti sirrii anti ustaas kan warra namaatti nu dhiisaa jechuudha warra namaatuunis hin ta'u miti rabbiin biratti isin qaramtuu biratti badana isin qaramtuu hidhamtuu biratti fayyadu namni nama akkasiitii meemee nama warra nikaa hidhamtuu fudhatee badu mee maal jettaan dhaamsa akkamii dabarsitaa yaadu qala qabrii maaliif saddeetaa jechuudha raayyaa qabeenya isaa kan dhiyeeffamu waa'ee tasawwajuu tasawwajuu biddiin shushantuura fuulli rabbiin argaafanii waan beeku qareetti rabbi si arga abshir emeegaa obbolooti keenya biyyoota garaagaraa jiran lakki si dhukkubee maal ta'e moo hin rifatte ishi dafi hin turiin ishi dafi hin caayikotu hin turiin dafi ishi haasaa dhuma irratti haasoftu